manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa abbootii seeraa manneen murtii aanaa magaalichaaf dandeettii raawwachiisummaa irratti leenjii kenne. Pireezidaantii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammotisii gahee dirqama abbootiin seeraa manneen murtii aanaa sadarkaan jiran hojii isaanii keessatti qaban hubachiisuu fi dandeettii raawwachiisummaa isaanii daran cimsuuf leenjichi kan qophaa'e ta'uu ibsan. Dhimmoonni mana murtii keessa jiran dhangala'insa dhimmaa bu'uura chaartarii lammiilee jabaatii fi akkaataa qajeelfama badhaadhaatiin dhangala'insa dhimmaatiin hojjetamaa jiru kan jedhu kan ilaaluudhaaf kan qophaa'e. Bu'uuruma kanaan ammoo manneen murtii kutaa magaalaa jaharraa xiinxalli geggeeffame xiinxala kanarratti har'a leenjiin kan kennamaatiin kan jiru. Inni kun bu'aan isaa guddaadha. Akkaataan sirni beellama mana murtii ittiin beellamamaatiin jiru dhugaa akkaataa daangaa keessatti taa'ee qajeelfamaan taa'eetiin jiru kan jedhu san adda baasuudhaafis adda baasnellee rakkoon akka jirus laalleetiin kan jiru. Karaa biraatiin ammoo ajajoonni mana murtiitiin kennaman hojiirra oolaa jiru murtiileen mana murtiitiin kennaman raawwatamaa jira kan jedhu sanis adda baasuudhaafis kan nama gargaaru waan ta'eef isa kanarratti wanti ammatti leenjiidhaan xiinxalameetiin leenjiidhaaf dhiyaate kun dhugaa dubbachuudhaaf abbootiin seeraallee kan itti uf laalanii. Manneen murtii aanaa kunneen keessattis rakkoolee gama kenna tajaajilaan jiran furuu keessattis xiyyeeffannaan itti kennamee kan hojjetamaa jiru ta'us himan. Manneen murtii kutaa magaalaa jaatti hundeessineetiin kan jirru. Wanti xiinxalli kunillee duubatti siisuuf ammatti gochuu barbaanne kurmaana sadaffaa irratti gara dhumaatti gochuu barbaannee fi abbootiin seeraa harki caalaan isaanii haarawaa dhufan manneen murtii aanaa irratti yoo xiqqaate ji'aan kololeessa booda dhufan waan ta'eef muuxannoollee baay'ee hin qabani. Seerri jiru akkuma jirutti ta'e seerri naannoo magaalaa hojiirra oolchituu fi kan baadiyaa garaagarummaa qaba. Labsiileen maaliin qajeelfamoonni godni garaagaraa jechuudha. Isa kanatti madaquu akka danda'aniif muuxannoo gahaa hin qabanii ture muuxannoo sooratanii garanatti madaquu akka danda'aniif baay'ee isaan rakkisaatiin chaalenji isaan godhaatiin turee jira. Ammatti garuu baatii 6 ol hojjetanii jiru waan ta'eef raawwii gaarii hojii gaarii hojjetaa jiraachuu isaanii wanti argisiisu jira. Bakka bu'aa pireezidaantii itti aanaa mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa kan ta'an obbo Malkeessaa Baqqalaa bu'aa qorannoo manneen murtii aanaa kutaalee magaalaa dhiyaateen hanqinaaleen garaagaraa mul'achuu kaasaniiru. Qorannichaanis mana murtii aanaa kutaalee magaalaa magaalicha keessa jiran irratti hafiinsa himatamaa irratti tarkaanfiin fudhatamuu dhabuun beellama hin malleerra deddeebiin kennu sababa malee galmee qorannoof beellama jijjiiruu ajajni dhaddachaa duguugamee kennamuu dhabuun akka fakkeenyaatti kaafamaniiru. Xiinxalli gaggeessine keessatti hanqinaalee mul'atan harki baay'een beellama daangaa yeroo kaa'amanii ala ba'anii beellamuu sababa gahaa malee beellama jijjiiruu akkasumas immoo ajaja kenname hordofamee raawwatamuu fi raawwatamuu dhabuu isaa adda baasuu irratti hordoffiin gara hooggansaa jiru akkasumas abbootii seeraatiin jiru harcaatiin jiraachuu isaa adda baasneerra. Rakkoowwan madda komii ta'an hir'isuunis tajaajilamaan tajaajila quubsaa akka argatu taasifamuu qabaas dhaaman. Dhimmoota haala qajeelfamootaa fi haala seerota jedhu jiddu gala godhannee hojjechuu akka qabu keessa hodhamaatee abbaa dhimmaa hir'isuu irratti kan hojjetamuu qabu waan ta'eef abbaa dhimmaa beellamaan deddeebisuun abbaa dhimmaatillee komii kan madda komiis ta'aa jira waan ta'eef dhimma kana irratti hojjetamuu akka qabuu fi nus akka hooggansaattis ta'ee manneen murtii jalaatti immoo akka irratti hojjetamuu qaba. Keessaa'u yeroo ammaa abbaan dhimmaa karaa abukaatotiin falmataa abukaatonni beellama garaagaraa akka waan ta'eef haala ittiin beellama jiddu galeessa godhamee beellamuu danda'u irratti kallattiin garaagaraatiin hojjetamuu qaba. Kana malees immoo baasii hir'isuu keessatti yeroo ammaa teekinooloojii fayyadamuudha. Yaa qajeelfama badhaadhaa ammas hin jedhe kana keessatti xaaqaa hundi deeggaramee kennamuu qaba waan ta'eef xaaqaa walii jiran meeshaalee teekinooloojii jiran deeggarree keessaa abbaan dhimmaa akka bakkuma jiru keessummaa'uu danda'u bakka jiru saniif immoo haala mijeessinee beellama kanallee maaliif sababni manni murtii yeroo baay'ee abukaattonni kaasan manneen murtii faffaca'anii jiru. Manneen murtii kana gamaa gamana deemuun nu rakkisaa jiran jedhan kan ammoo teekinooloojiin deeggaree karaa viidiyoo kodenis haa ta'u karaalee adda addaatiin haalli ittiin dhaqqabamaa ta'ee dhimma kana salphisuu danda'an irratti hojjetamuu akka qabudha ergaan qabu. Hanqinaalee kana hundi irraa furuufis gahee abbootiin seeraa qaban irratti mariin bal'aatee gaggeeffameera. Xumura irrattis hirmaattoonni leenjichaa yaada kennaniin bu'aan qorannoo dhiyaate hanqinaalee gama hundaan jiran akka furaman daandii kan saaqu ta'uu dubbataniiru. Rakkoon eenyu bira jira? Abbaa seeraa bira jira moo nu bira hooggansa bira jira moo akkamitti to'achaa jirra kan jedhudha. Inni kun maal nutti argisiisa? Tokkoffaa hooggansa irratti gara hooggansaatiin hordoffii irratti maal fakkaannaa kan jedhu nuttis ni mul'isa. Abbaan seeraa isaas jiraachuun isaa abbaan seeraa hanqinni na bira jiru maal kan jedhu akka hubatu godha. Yerootti aanutti immoo waan badii akkasitti kan deebineef hubannoo argatee furmaata akka argatu godha jechuudha. Galmeen daangaa ala osoo hin baane yeroo taa'eef keessatti
akka murtii argatu godha. Kun immoo deddeebii abbaa dhimmaa sirrisaa akka uummanni mana murtiitti baasii kasaaraaf hin saaxilamne illee godha jechuudha. Hundeeffama mana murtii kutaa magaalaa haaraa hundeeffamu irraa kaasee rakkoon garaagaraas jiraatu isa san hunda keessaa bahuudhaan haala gaariidhaan hojjennee hanga kurmaana sadaffaa kana geenyeerra. Rakkoowwan jiranis immoo bakka furamuu qabutti manni murtii olaanaas humna nama ol qabatee rakkoota jiran kan nu furaa jiruu fi keessattuu rakkoo ogeessotaan ol qabatan abbaa seeraas ta'ee ofiisara seeraa karaa gaariidhaan furamaa kan jiru yeroo ammaa jechuudha.